Wanti barbaachisan keessaa inni jalqabaa thumbnailidha. Egaa Google Gemini jalqaba akkuma seentan kanaan hin banu login gochuudhaaf malee waan biraatiif kaffaltii biraatiif miti kun garuu kan inni akkaawuntii nama gaafatu. Thumbnail yeroo qopheeffamu jecha gabaabaa nama hawwatuu fi sirriitti salphaadhumatti hubatamuu danda'u ta'uu qaba. Fakkeenya kana keessatti AI jechuun maalidha? Imeejii keenya kireet nu godhaa jedha jechuudha. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftanii har'a viidiyoo kana keessatti Google Gemini fayyadamuudhaan YouTube thumbnail yookaan immoo suura YouTube keenya jalqaba irratti mul'atu akkamitti salphaadhaan dadhabbii tokko malee akkamitti hojjennu waliin ilaalla nu hordofa. Egaan YouTube irratti dirqama thumbnailiin bareedaan yookaan thumbnailiin gaariin jiraachuun barbaachisaadha. Namni tokko viidiyoo keenya irratti kilik godhee ilaaluudhaaf YouTube kan keenya irratti wanti barbaachisan keessaa inni jalqabaa thumbnailidha. Thumbnailii bareedaa yookaan immoo daawwattoota sirriitti hawwatan hojjechuun dirqama jechuudha. Viidiyoo tokko ilaalamuudhaaf irratti cuqaasamuudhaaf gatii kanaatiif viidiyoo irraa kana keessatti kanaan wal qabatee yaada gaggaarii ka'u hubachuudhaaf fi odeeffannoo gaarii argachuudhaaf waa'ee thumbnailii qopheessuun waliin haga dhumaatti nu faana turaan jedha kabajaan sinafeera. Kanaafuu jennaan Google Gemini fayyadamnee viidiyoo kana keessatti YouTube thumbnailii professionaalii ta'e daqiiqaa muraasa keessatti Google Gemini wajjiniin wal gargaaramuudhaan hanga hojjennutti nu waliin tura. Affeerraa keenya viidiyoo like, share, chaanaalii subscribe gochuudhaan nu waliin ta'a jennaa kabajaan sinafeerraa gara viidiyoo keenyaatti. Jalqaba irratti browserii kan keenya yookaan immoo Google Chrome kan keenya banannaa. Google Chrome keessatti erga gallee booda Gemini jennee barreessina. Google Gemini kun bifa kanaan nu dhufeera. Asirratti waan barbaannu barreeffachuu dandeenya jechuudha. Bakka daashii kanarratti waan barbaannu barreessinee gargaarsa barbaanne asirratti gaafachuu dandeenya jechuudha. Egaa Google Gemini jalqaba akkuma seentan kanaan hin banu yeroo seentan akkaawuntii keessan akka gashitan yookaan immoo Gmail akkaawuntiin gaafata. Akkaawuntii kana gashitanii yoo jettan duraan gashee waan ta'eedhaaf akkasitti jalqaba sirriitti naabani. Login gochuudhaaf malee waan biraatiif kaffaltii biraatiif miti kun garuu kan inni akkaawuntii nama gaafatu. Bifa kanaan hubadhaa. Egaan search bakka goonu kanarratti thumbnail kan keenya promptii isaa asirratti barreessina. Promptii barreessuun duratti thumbnailiin nuti hojjennu kan akkamii akka ta'e murteessinee yaada kan keenya erga qindeeffannee booda jechuudha kan search baarii kanarratti promptii keenya barreessinu jechuudha. Thumbnail yeroo qopheeffamu jecha gabaabaa nama hawwatuu fi sirriitti salphaadhumatti hubatamuu danda'u ta'uu qaba. Jechoota sadii osoo caalu baatee gaariidha. Fakkeenya kana keessatti AI jechuun maalidha jedheetan fuulduratti kan mul'atu jechuudha. Thumbnailiin keenya bifa kamiin akka qophaa'u akka qabu promptiidhaan itti manna jechuudha. Promptii kan koon irratti barreessa. Kun promptii kan koon irratti barreesseera. Bifa kanaan create a professional eye-catching YouTube thumbnail about artificial intelligence, how a young African technology interest looking surprised and excited with a futuristic AI background, following a digital elements, a modern computer, dramatic lighting, high contrast, and a professional YouTube thumbnail style. Make a composition visually attractive and include the text AI in bold and attractive font. Jedheetan barreesse promptii kan koo walumaan ilaalla jechuudha. Enter jennaani imeejii keenya kireet nu godhaa jedha jechuudha. Xiqqoo si walumaan eegnee bu'aasaa argine kuno AI'n thumbnail ajaa'ibaa isaa adeemsa yookaan immoo ajaja nu kennineef irratti hundaa'ee waan nu itti himne hundayyuu include godhee thumbnail kana fakkaatu nu qopheesseera jechuudha. Kana irratti immoo waan nuuf hin taane jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf thumbnail kana irratti footoo nama kanaa xiqqeessuu yoo barbaanne ajajatti daballa jechuudha. Minimize the human photo on the thumbnail jedheen promptii biraatti dabalaaf jechuudha. Hagan imeejii keenya nu qopheessee nu kennutti ni obsina. Wal bira qabdanii ilaaluu dandeessu. Kan kana walitti jalqaba uumame namichi guddaa ture asirratti immoo xiqqeessee kaa'ee jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e footoo kana kan keenyaan bakka buusuu yoo barbaanne footoo biraa kana gashuudhaaf immoo bakka mallattoo ida'uu kanarratti kilik goone upload file kan jedhu kanarratti upload goona. Fakkeenyaaf kan maxxaa galchinu footoo immoo footoo kanarratti waan barbaade nuuf dabaluu jechuudha. Asirratti footoo biraa gasheedha. Fakkeenyaaf footoo mataa keessanis jettanii fudhachuu dandeessu. Kanarratti thumbnailii yookaan immoo barreeffama footoon irratti ol ergee yookaan upload godhe kanarratti barreeffama biraatu duraan ture oro culture kan jedhu wayii barreeffama wayii ture footoo barreeffama sana balleessiitii AI'n maali kan jedhuun bakka naa buusi jedheen itti barreesse mee waan inni nuuf fidu walumaan ilaalla. Sida bakka kanatti oro culture waan jedhutu ture amma AI'n maali jedhee bakka naa buuse jechuudha. Egaa akkas ta'e booda amma immoo thumbnail isa kana buufnee itti kennineetu footoo namarraa balleessi jennaan. Barreeffamas akkuma kana barreeffamas irraa haqachuu dandeenya waan barbaanne akka barbaannetti akka nuuf fooyyessu gochuu dandeenya. Upload godhe jennaan. Thumbnail kana amma AI'n maali kan jedhu kana upload itti goone. Remove the human photo on the thumbnail jedheen ajajatti kenna. Thumbnail isa sanarraa garaagarummaa jiru walumaan ilaalla jechuudha.
akkuma argitan footoo jalqabaa asirratti naannoo kanarra footoon namaa ture balleessee thumbnail kana fakkeessee nuuf qopheesse. Amma immoo AI'n maali kan jedhu kana seentarii irratti akka nu godhu ajaja kenninaaf. Text AI'n maal to the center of the thumbnail. Barreeffama AI'n maali jedhe thumbnail keenya irra jiru sana walakkaatti naa godhi jedhee tan ajajatti kenne. Argitanii bifa kanaan thumbnail kan keenya nuuf qopheessedha jechuudha. Barbaannu barreeffama kanas jijjiiruu dandeenya, bifa feene jijjiirree waan barbaanne itti dabaluu dandeenya. Thumbnailiin keenya erga fooyyessinee xumura jennee itti amannee booda daawunlood goona jechuudha gara kompiitara keenya yookaan moobaayilii keenya irratti. Mallattoo daawunloodii kun mul'ata miti. Mallattoo daawunloodii kana irratti kilik yoo goone thumbnailiin keenya kun asitti nu bu'eera jechuudha. Deemnee bakka inni jirutti ilaaluu dandeenya. Thumbnailiin kana fakkaatu nuuf qophaa'eera jechuudha. Thumbnailii qopheessuuf wal qabatee wanta dhumarratti isiniif dabala jedhee akka gorsaatti yaadu tokkoffaan thumbnailiin keessan qulqulluu ta'uu qaba. Qulqulluu yeroo jedhamu kan waan adda addaa kanaan walitti hin borcamne barreeffamaan footoo baay'eedhaan kan nama nuffisiisu akka hin taane jechuudha. Lammaffaan immoo wanti ijoo thumbnailii keessa jiru ifatti mul'achuu qaba. Akka sadaffaatti immoo barruu gabaabaa ta'uu qaba. Wanti nu fayyadamnu barruun kan keenya nu thumbnailii irratti fayyadamnu gabaabaa kan sirriitti hubatamuu qabu. Salphaadhumatti kan nama hawwatu ta'uu qaba. Barreeffamni yoo dheerate namni illee yookaan immoo daawwattoonnis dubbisanii sa'aatii dheeraatti fudhatanii dubbisuu waan nuffanuuf viidiyoo keenya otoo irratti hin tuqaatin yookaan kilik hin godhin bira dabarfatu jechuudha. Afraffaan immoo halluu nama hawwatu fayyadamuu qabna achirratti. Halluu namni akka viidiyoo keenya irratti goree kilik godhu boosisuu danda'u fayyadamuu qabna. Shanaffaan immoo thumbnailii fi mata dureen kan keenya walitti dhiyeenya qabaachuu qabna. Mata duree keenya keessatti wanti nu yookaan immoo viidiyoo keenya keessatti wanti nu dubbaddu waan biraa, thumbnailii keenya irratti wanti nu keenya waan biraa yoo ta'e amanamummaa dhabna jechuudha daawwattoota bira. Har'a viidiyoo kana keessatti Google Gemini fayyadamuudhaan YouTube thumbnailii akkamitti uumuu akka dandeenyu waliin ilaalleerra. Jalqaba irratti Google Gemini bannee itti aansuudhaan promptii barreessinee thumbnailii uumne sanallee waliin ilaallee fooyyessineerra. Yoo viidiyoon kun sin fayyadeera ta'e laayik godha. Chaanaaliidhaaf illee haaraa yoo taate sabiskiraayib godha. Akkasumas yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo itti aanutti hanga wal arginutti nagaadhaan nu tura. Galatoomaa siniin jedha.